زين نببريتشي نفاهي نورجيس فنفودن موجارتي درازيادان ربي أيها الحب الجروب Zainabi ababu jamaah. guyyaa addaa ture guyyaa ajaa'ibaa ture ijoollee saayiban keenya tiimoota keenya waliin dhufnee tun immoo huccuun iskoortaadha takka lazzaadhaan abseen lazzaadhaan wanna balleesseetiin jijjiirrachuu fide amma jijjiirradhee akkasii yeroo gaarii dabarsine yeroo bareedaa dabarsine akkasuma warri biyya adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu waljabeessaa ramadaana milkii ramadaana khayrii isiniif haa godhuun isiniin jaa ألالاني رقمتي نوتي وهندا جالا خنو جالتي سبب ما خيتي مسوى جالني خنبها في ديها تطول يدني ألالاني رقمتي نوتكم سيتي وهندا جالا خنو جالتي حزبين تاجرة ريتي كي يجينا يطلع لندي أنتي أكيان نمي تكرو Sampan malikun. أنا يوم سأقول هذا سورة فيدا Nang buka. الله برو مول تو Yang kecil. Cika. Pakai monera. Ayo white masa video white. Oh, datang itu. Ayo white. هو جالسين أفتري هذا خرب كاتا كرو أتو وريتي المورا عندك كذي ريج الرومان سه المورو بيدن المو يتكو أكار تاني المو تكو دوبه سيرا Abu korban itu deh. Ready. Ayo. Surah mesti Quran. هاي تكم سيتي وهندا جالا خنو جالتي سبب ما خيتي مسوى جالني خنبها في ديها تطول يدني ألالاني رقمتي نوتكم سيتي وهندا جالا خنو جالتي سبب ما خيتي مسوى جالني خنبها في ديها تطول يدني أنت نبترا وزير رامو أتو نمنو هوني سويسو مالا ديناول كيف أزرا إن شاء الله أبترا دمنك وفني أموغا نبيتني مري منارات زيني nama zero mungkin ni sebab berece isa abah kabehnya itu bagadi kambari ألالاني رقمتي نوتكم سيتي وهندا جالا خنو جالتي سبب ما خيتي مسوى جالني خنبها في ديها تطول يدن ألالاني رقمتي نوتكم سيتي وهندا جالا خنو جالتي سبب ما خيتي مسوى جالني خنبها في ديها تطول يدن ألالاني رقمتي نوتكم سيتي وهندا جالا خنو جالتي سبب ما خيتي مسوى جالني خنبها في ديها تطول يدن ألالاني رقمتي نوتكم سيتي وهندا جالا خنو جالتي سبب ما خيتي مسوى جالني خنبها في ديها تطول يدن Malu berjipta nama namo nebayi nastar gujra, jole bayi nastar gujra, wanne punga kira nastar berkata, kami laltame malu jawan juga naik. ada
bareeda wayii waan silaa ummanni keenya irraa baratee ittis fayyadamuu qabu baay'ee arguutti jirra. Har'a tiimuu jedhanii ijoolleen keenya walitti qabamanii afxira waliin waan qaburraa walitti sheer godhanii waliin lulluqqachuutti turanii. Isa kana jechuun namni qabaateef cufa osoo hin taane osoo hin qabne illee akka walitti dhufee waliin dabarsuu danda'u aadaa waliin dabarsuu, aadaa wal jaalachuu, aadaa wal qabaachuu mul'isa beektaa. Kanaaf jecha tiimiin har'a nuti asii argine kun guutuun isaa warra waliin bakka tokkotti jaalalaa fi kabaja uummata keenyaa mul'isiisuuf lulluqqii waliin lulluqqatee siin jaa. Jaalala cimsaa jechuudha. Yaa jaalala cimsuu bira darbee kaleessa ummanni keenya akkuma beekamu akka aadaatti illee waan qabu waliin nyaata. Waan qabu godhateetu karatti hin ba'e rabbii jedhiin attas gori jedhee waliin nyaata beekta. Waan kana aadaa waliin nyaachuu, aadaa walitti fiduu, aadaa walitti dhufuu kana bifa kanaan aadaa wal beekuu caala waliif beekuu caala jedhaniimi. Waliif beekee ummanni keenya wal qabatee jaalalaan bakka tokkotti lulluqqii aftira isaa bifa kanaan akka ati argitu namoota hedduu ijoollee hedduutu as keessa jira. Namoota gurguddaa baay'eetu as keessa argama. Isaan kanneen waliin har'a aftira kennaa bifa kanaan bifa ho'aa ta'een aftira kenna dabarsinee siin jedha. Namoota hedduu egaa galatoomaa ulfaadhaa Atlaantik shoon nu gidduu jira. Kinoo akkuma isin argitan akkasuma ibsoo obseen nu gidduu jira. Marroo shoon nu gidduu jira. Mooneeraa dizaayin nu gidduu jira. Shittoon nu gidduu jira. Abshir isaaq nu gidduu jira. Namoota baay'ee jira. Abdee shoon nu gidduu jira. Yaa kanaaf Abba Atlantic Shopee Ridwan Haji Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, akhirnya kami mal sedang amarah. والله يفتر كل باقي نتي جنا جمع شيء سجرا. أفتر كنا إن شاء الله جياد بالله تدبني كبونو يادا جدا قبنا. أرى جولة هريوتا تيم حبي كان جرا متوقع بسجرا. إن شاء الله تربان دو جياد دم أرى تموديو. نمون أرمودي في سبني دي بيشوف تكنايو. بك جدا تقول لك كمان أكا وان كنا كيف إبسنو إسن أوبرا بوشيتوريلا أسين نتوبر كماني. أوكي مال سنجنري وندي. Tim hubbi jechuun tima nagaa, tima jaalala, tima tokkummaa jechuudha. Dhalaa dhiira hin jedhu namni martinuu sabaaf sablammii hin qubatu namni martinuu jaalala jechuudha. Jaalala tim hubbiin jaalala namni martuu akka beekan jaalalli jaalala. Tim hubbiin gaa akkuma beekamutti tima wal jala deemuudhaan beekamutti tima jaalalaati. Akka yaadni walitti agarree alhamdulillah gammachuu tana wal bira nu haadhisu wal jala deemuu tanaas wal dhaga'uu tanaas akkasitti rabbi nu haa tolchuun jechuu jira wal jala nu haa oofuu wal nu haa jaalachiisu akkasumatti gammachuu hedduutu na dhagahame akka yaadni walitti agarree baay'isee akka malee. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Gurmuu ayyaana. Maal sirrii dhagahamee? Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahama. Ijoolleen Oromoo yeroo isin biyya ambaa keessatti illee walitti dhuftanii jaalalaan tokkummaa keessan agarsiistanii yeroo isin waliin afxirtanii rabbii keessaniif galatoonfattan aftira nagaa aftira jaalala waliin gootan baay'ee gammachuun kanaa olitti natti dhagahamu hin jiru hin argines agaarraatti ulfaadhaa galatooma. Eenyuun irraa fi elemoo. Okay, nama bro barbaada gaa'ii. Monera design. Monera design. Awa Monera. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jettee nagaa keeti? Nagaa fayyaa lamdee. Yeroo baay'ee Monera design uffata garaagaraa ijoollee hedduu beekamaa Monera design keessa kana fa'aa sooshaal miidiyaa irratti hedduu agarraa jirra. Asmaanume aftira hawaasa keenya kana wajjin jirta. Araan. Tiim hubbii jaanii gaa'ii. Mee ati hoo maal jette? Ani gidi warra gara kana kireet godhetti invite na godhan illee dhufe gideen dhufu akkaan yaadee walitti arke ummanni mirqaana keessa isaan akkana godhataate keessa akkana godhan beeku
نديفدي رب ما كيشا كنا قد عجل منيرة ديزاين كابا منيرة ديزاين akkuma agartan kun asitti isaanis footoo hojjetanii waan ajaa'ibaati. Footoo sakaa gammachuudha guyyaan kun namoonni nama hedduu jira. Nama hedduu takkaa jira. Ibsuunis maal jechuun jira hin beeku gaa'ee. Footoo hojjetan gaa'ee footoo jaalatan xiqqeessa. Addeenis kana. Isaanii as jiranii kaanis ijoolleen buna dhugaa jirti. Hundi buna dhugaa jiran achirraas buna dhugaa jira. Buna sunis taa'ee buna dhugu jira. Ini nan argu gaanuma gara jira. Buna dhugu jira raa ajaa'ibaa keessa jira. Wallahi alhamdulillah rabbil alamin guyyaa kana gowwaan guddaadha. Sagantaa bareedaa kana afeertanii qopheessitanii asitti nu afeeruu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Afeerraa haftiraa bareedduu hoteela kanallee maqaa isaa beekuu baadhugaa sagantaa bareedduu nu qopheessanii nyaanni isaanii hedduu bareedaadha. Dhugaatiin isaanii hedduu bareedaadha. Isin hundinuu keessattuu horeen waan kana qopheessite hedduu galatoomaa isiniin jaa. Addatti ammoo kanatti isin hunda faayee bareechee kan miidheessee asitti isin fide Moneeraa Design hedduu galatoomfachuun barbaada. Asumaanillee anis dhaamsa kiyya kabira naageessan sagantaa itti aanturatti kan faamee dhufu abdii guutuun qaba galatoomaa isiniin jaa. Ibsuu fi abdeetu yaada kannachuu didee isaan jala deemee footoo hojjetanii rabbashaa na jala hottati. Akkasii buna kee fudhadhu na jala hottu ni barbaannaani. Buna qabe hottu. Isaan barbaadu jira. Ibsuu fi abdee. Maal isin na jala abadduun jechuudha? Dalagaa jirtaami? Dalagaa jira duuba yaada kannattani dirqii kannisaa. Bro waan jechuun jiru dhageessani allukuu nyaanne yoon lukuu nyaatin yaadan kannadhu. sallallahu alaihi wasallam Qaytu bidii bidii ibsi. alhamdulillah rabbil alamin Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. amin Alalla isaa barbaacha aatiraa barbaacha yoo somanne rabbi nurraa haqee rabbis nurraa haqee bal warra mataa taatanii immoo osoo hin beekin amma akkasitti na fiduutti qishoo natti hin tolle duraan garuu amma immoo alhamdulillahi rabbil alamin jaalalaa fi gammachuu daangaa hin qabne kiyya keessa kiyyaa dhufe rabbiin akkuma tasaatti rabbi akkanatti isin haa milkeessu rabbiin akka tasaatti isin haa milkeessu hin yaadinaa isiniif haa yaadu hin barbaadinaa isiniin haa barbaaddu riskii isin barbaadinaa isiniin haa barbaadu wallahi jaalala isin wal jaallattan kana ammoo rabbiif jecha wal jaalannee achuma rabbiif jechaan keessa keenya yoo jiraatte rabbi nu milkeessaatiin shakkinaati rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu wallahi isin haa milkeessu kada balatuu barbaaddu sibbo rabbiin isinitti haa kennu rabbi isinitti haa cabsu rabbi isinitti haa cabsu شبشرين جد shibshirin subhaana rabbiidha rabbi Amin. Bismillahirrahmanirrahim amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh afirra wala afirri numart kenna wala afirra jira san kabadani asnu argamtani arra walin wan kana futuru kenaf wallahi duta kanatti gammade jira isinle rabbi gammachu isin arageesu rabbi kabajab jalalan wa kennu rabbi ramadana kennu rawla fudu rabbi rakata rakkon wa basu rabbi bela rabbi rakkon wa basu rabbi bela rahabasu ama rabbi so rabbi no hatasu ama rabbi salat rabbi no hatasu isinle ada murada ke rabbi isni hagutu rabbi ada murada ke nanu hagutu me rabbi hasita ke isin rahaqabu isin ul haqabu me hasita ke salama qaba kesan ul hatat hasita gadatat amtu isni gadiyat gadatat kesan ul hatat lisan isni nargin irgi isni nargin amtu isni tugin qoltu male
يا دا مرادك سربي كسر لا لك كولو لكوب مالي يا سربي سنادا أبو يتأكل أركان ربي لا الملائكة جنة في تواني ربي ويني في ويسكي في مال جنة كيسة تقول ربي سنو حقور ربي سنا أورجز ربي سنا أورجز ربي أفان كسنا أورجز ربي تبيدا سنا أورجز ربي جتشك سنا أورجز ربي جاتي سنا ستة أورجز ربي الموت سنا أورجز ربي جنة الفردوس سنا قرني على أباك سر ربي نبري سنا درس يا ربي فرات يا ربي جنة الفردوس نايروف يا ربي ورد رمضان كن كيس دلقت يا ربي نتاز يا ربي نتاز يا ربي خير نكن يا ربي تكون ما نكن يا ربي تكون نكن يا ربي تكون نكن يا ربي تكون نكن أبو ربي تهاجم أبو ربي تهاجم أبو هاكمنا أم ربي هاكنو آمين جل الله يا الله والفودي هاكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة garde page irratti wal bara sheekha kanaan jee isin garsiisan sheekha kana hamma du'aayi nu godheesa kanaati qonnoo maqaa isaatiin asuma wal bara sheekha ani Ridwaan Sheekh Abdurrahmaan Sheekh Adam jedhama maasha Allah kan wal bara dhaloonni kiyya isni beeytani Saya makan kia Dinawal Ahmadin Jama gazetei sa shabbo mediati afeerraa asna gootanii asna afeeroo keessanii hedduu galatomaa isin jeesin hunda keessanoo itti dabaluudhaan ammoo mooneeraa dizaayin akkanatti isin hunda bareechee gamaa gamanaan isin faayee isin kaaya kana hedduu galatoomfachuun barbaada. Bismillah salatu salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbi soomana kan yinu haqeebal salaata kan yinu haqeebal du'aa kan yinu haqeebal yaada muraada kan yinu haguut xiqqaa kan yinu hagudus guddaa kan yinu habulchu kharakkate sira ko habas khafayyaan qabne isa fayyis khadiba me isa fayyis khayda me sida habas oromo sabil soms amanti te itana solaqas nuti shababa di rabbina hagod warra ramadana kana khaysa ibada jabe rabbina hagod warra qur'aan saajib rabbina hagod warra amanti saajib rabbina hagod amanti fi khabajun of kabachi surati warra amanti fi khabaju rabbina hagod warra sadarkan sani jannata khaysa tol fudam rabbina hagod fitna dunya fa akhirah la najanu abas fitna dala fitna qabri fitna sirat fitna azab jahannama unte la najanu abas fitna dunya la najanu abas rizqi guddo rabbina taakhan isnun dol sinafud isnun diba baredini jirtani jannata khaysa kanat sinadat teisus akuma baredan kanat jannata khaysa sinadat teis nural ayni torbaam sinabadas khajarti qabdini jaayte sen nural ayni resniti ami hada walachu fadus rabbi si adabul khamnis rabbi si hafuzis khayl mo qabdus rabbi si agudus kan qabnis rabbi si akhan rakata hundara ko habas kanwan jaata rabbi tagu to kasbika اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين xumuramtee jirti garuu dhugumatti nama garaa gartee onnee qulqulluu qabu isin hundi keessanuu waliif gartee abboomnee akkana goona gisee waliin jennees walirraa fudhannee wal jala deemuu kun guddina ni beekta hedduu galatoomaa isin jaa dhugatti bifuma kanaan gartee waliifillee waan jiraa hunda keessatti yoo wal quba qabaanne tabbani baana jeetii yaada hedduu galatoomaa isin jaa hangama xiyyaani hedduu galatoomaa eenyu yaada jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guys, mau diberalin jalan wal dufne walin nyanyi walin dugun arra qofa mete buduralle dua
jireenya aruus waa hunda irratti namni yoo wal dhufee bareedaadha haala kana wal dhufnee wal harkuu kanaanii hedduu galatoomaadhaan isin hundi ulfaadha isin jaa keessattuu Ridwaan hedduu galatoomii maal jennaani akkuma fedhe haa ta'u nama yeroo hedduu daa'imni yaame namni guddaa yaame wallahi hedduu galatoomii ulfaadhu tana rabbi sin dorkin rabbi sin dorkin wallahi isa jaalama rabbi sin dorkin akkasii galatooma ulfaadhaadha inshallah yoo rabbi jee soomanni eega dhume dhiida booda hundi dandeenya yoo itti kaafa deemnee sammoo achi keessaa namni itti kaafa deemee deemnee horkoo dandeenya kanumaan jaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qopheessine itti kaafa seen namni jalqaba akkas inshallah itti kaafa kalmatti seen na bara yoo rabbi shimshiririn inshallah itti kaafa دبل لسه نتوصل دبل لا ما توفى حسابني ميك بابا رشيدي كوابي خينيا أمه mana kana warroon naannoo kan jedhan kootaa bira dhugaa nama keenyaa jira agartanii namni kana dalagu namni bakka kana keessa hojjetu nama keenyaa sanii dhumne malee sanii dhumne because qabeenya keenya qofa keessa osoo hin taane bakka namni keenya jiru illee dhumnee fayyadamuu qabna sababni nama keenya san vaaluu isaa ol kaasuuf labli isaa dabaluu fi bakka namni keenya jiru san dhumnee fayyadamuu qabna saniifu nama keenya as jira dhuftanisti fayyadamuu isin mucaan akka ajaa'ibaa isin kaaddama maal jettan gaafa isin kaaddama isin as kanaaf isin keessummeessa dhufuun dagatina isin jenna by the way namni asii haga reefuun tanaa laffee galgala nyaatarraa kaasee eegammaan tanaatti kaameraan qabee dhaabbatu jiru nama jaba isin beektan sana keessattuu ni beektan isaan ni beekanimi wallahi absi haashimi absi namni beekne jiru saniifu mee isaan yaadarraa kun isuma qabi kaameraamaan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiim hubbiin waan ajaa'ibaa qopheesse ijoolleen akkasitti asii walitti dhufanii waliin afxiruun kun waan guddaadha. Yeroo ammaa kana keessatti namni akka walitti dhufee waliin afxiruun waan guddaadha. Ani hedduu na gammachiisee tumangaa kaameruma lafa jiru ibsuun bira keenyaan fuudhee nyaataa nyaadhu ni waraabuu eegalee na gammachiisee jechuudha. Gammachuu hedduun itti gammadee hedduun namoonni baay'een amma isin agartan kun du'aayii walii godhanii akkasitti walitti dhufanii waliin taphatanii waliin gammadanii waliin afxiruun kun hedduu jaalatamaadha. Isinillee warri waan kana daawwatan waan kanarraa fudhadhaa yaadota waan tokko fudhadhaan isin jaa hanga asuman isin jaa galatooma. أيها الحب الجروب أتمنى أفضل أكنا أوري أفتش بربادن لو جاء بالبلا منيرة ديزاين كلنا غيسناته وعيلة خيتي نسندبر سا إلو مالك جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكما بكمو غري تيم هبي ونجامو جالة لجو جالة مولس ودا فواسا غنيا نقيتتي walitti sheer godhatanii yookaan walitti dabalatanii wajjin nyaachuun hin baramne fakkeenya yoo fudhanne hawaasa Somaaliidhaa obboleeyyan keenya kana yoo fudhanne piizaa habbaa takka nyaachuudhaaf sheer godhatanii nyaatan nuti ammoo namuma tokko irratti dhiibbaa goona nam tokko ajjeesu kana jechuun nama tokkicha san dhabamsiisu jechuudha kun ammoo nu haa baratamuu nu keessatti illee haa mul'atu jechuudhaan sheer godhuudhaan tiim hubbiin dhufee asitti kun warra hoteela ajaa'ibaa keessatti deekaalee dhufne asitti afxirree jirra akkasumas moneerraa dizaayin nu babbareechee nu faahee nu urgeessee boo mee nu mammi'eessee hunda jeebe nuti hubbii kana jaalala nu diddibee nu fidee jechuu haa galatoomu nu cinatti argama akkasuma gaa waan hin jee ibsuun beekanii moneerraa namni biraa yoo jiraatellee خن ما هوتو أخلقني خيها لا قلت سيومي ربين خي خسافي آلا